akkam jirtani gaarii kabajamtoota hoogganoota adda bilisummaa Oromoo kabajamaa bakka bu'aa boordii filannoo qondaalotaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo shamarran hundi keessanuu baga kanaan nu gaheen jedhaa jechuudha. Akkuma jaalladhiin jedhe waan bal'aa saganteeffame garuu haalli waliigalaa biyya irratti mudate kuni nurrattis dhiibbaa qabaatee sadarkaa kanatti akka xumurannu nu taasisee haa ta'uuti akkuma sadarkaa amma jirru kanattu guutuudha. Kanaaf gara waanii keenyatti seenaa ani waan gabaabaa qofaan isinii hima. Waggaa 43 dura ji'a waxabajjii akka carraa ta'ee ji'a waxabajjii keessatti ammas waxabajjii gara dhumaarra jirraa hin fixanne adda bilisummaa Oromoo dhoksaadhaan magaalaa kana keessatti bu'uureeffame. Waggaa 43 booda korri kuni kora seenaati. Kora seenaa keessatti bakka guddaa qabu bakka bu'uureeffame sanatti 2009 waxabajjii keessatti ta'uusaa baga gammaddaniin jedha. Dabalataa haalli amma as nu fide kuni hagayya 7 2018 irraatii ka'a. Adda bilisummaa Oromoo korasaa 2017 keessatti godhateera. 2018 adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa Asmaraatti walta'iinsa goone. Walta'iinsa kanarratti tokko lola gidduu keenya jiru akka xumurame adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu. Adda bilisummaa Oromoo bilisa tahee Itoophiyaa keessatti sochii siyaasaa nagaadhaan akeeka qabsoo itti amanu akka gaggeeffatu. Kanuma waliin immoo waan waajjirooti adda bilisummaa Oromoo cufaman, waajjirooti ooraa cufaman, isaan kun hundi akka banaman fi qabxiilee kaanillee irratti waltaanee dhufne. Qabxiilee kana keessatti egaa haala ce'umsaa keessa waan jirruu fi akka nutis barbaadnu akka biyyis barbaadnutti ta'uu baatus haala siyaasaa kana keessatti qooda fudhataa jirra. Kanaafuu as jirraa kan achirraatii jalqabaa jechuudha. Rakkoolee jiran kana gara fuulduraatti hundi keenya itti bobbaanee furuu keessatti qooda qabnaa. Nutis qooda keenya akka bahannu ofirratti amannaa. Kaanis warri qaama kanaa tahani mootummaa haa ta'u, qaamoti mootummaa haa ta'u, paartileen siyaasaa ta'ani, hawaasis hundi harka wal qabannee rakkina keenya suuta furataa deemna ka jedhu abdii keenya kuni kanaa jechuudha. Erga galleetii caasaa dhaabaa diriirsuu hojii dhaabaa hojjetu kuni Oromiyaa guutuu keessatti hojjetamaa jira. Isinuu qaama sanaati. Inni kuni caalaatti akka sirna qabu tokko akka ta'uuf boordii filannoo wajjin walitti dhiyeenyaan hojjenna. Walitti dhiyeenyaan hojjetu kana keessaati tokkoffaa boordii filannootti sirnaan iyyata keenya galfanneerra kun tureera. Kalammataa immoo mallattoo ka seerri biyya kanaa barbaachisu sana funaannee ka sirna adda bilisummaa Oromoo akka paartii biyyoolessaatti akka galmaa'uuf itti galchinee xumuranneerra. Sana qofaa osoo hin taane boordii filannoo waliin ta'uudhaaf paartii filannoo keessatti deemsa keessa jiru waan taaneef mariilee waltajjii boordii filannoo qopheessu akkasumas immoo dhaabota siyaasaa waltajjii waliin qaban wajjin kakuu walii mallatteessine walumaa galatti keessatti hirmaataa jirra. Seerota boordiin filannoo wayyeeffatu keessatti guutummaatti qooda keessatti fudhataa jirra. Kanaaf boordii filannoo wajjin bal'inaan gara biyyi kuni gara tasgabbii fi gara nagaatti akka ceetu irratti bal'inaan hojjetuutti jirra. Kanaaf korri keenya kun korri har'aa
isa xumuraa adda bilisummaa Oromoo ka seerawaa taasisuuf ka godhannu ta'uusaa fi tartiiban ittiin deemu immoo asii dura taa'an koree qopheessituu akkasii ibsa sanatti deemaa jechuudha. Kuni kana kan dhaabota waliin hojii hojjetaa jirra. Dhaaboti Oromoo wajjin waltajjii tokko waliin qabna. Yeroo hunda wal geenye dhaabota Oromoo gidduutti akkamitti sirni tokko sirni walii kabajnee garaagarummaa warri qabanis garaagarummaa isaanii tikfatanii warri immoo walitti siqan sagantaa siyaasaa wal fakkaataa qaban gara fuulduraatti akkamitti waliin makamanii kana marii bal'aa sanarra darbeeyyuu Oromiyaa keessatti tasgabbiin jiraatee akkamitti gara nageenyaa fi gara filmaataatti deemnaa fi qabxiilee dantaa Oromoo irratti bal'inaan irratti hojjetaa jirra. Kuni ka adda bilisummaa Oromoo erga dhufee ka bal'inaan keessatti hirmaatee hojjetu keessaa tokko. Inni kuni gaafa xumuramee jedhutti ifa gara waltajjiitti uummata Oromoofis uummatoota Itoophiyaafis ni darbaa jechuudha. Kabraa kana qofaa osoo hin taane dhaabota siyaasaa hedduu wajjin hojjetaa jirra. Isaan kana keessaa warra ONLF warra dhaaba bilisummaa biyyoolessa Ogaden, SLF, SNLF, GPLM, jaarmaalee uummatoota Geedoo, Kafichoo, Shakkichoo, Walaayitaa, Hibir Itoophiyaa, Qimaant, Benishangul fi warra kaanis waliin hojjetaa jirra. Kana bal'ifannee hojii keenya itti fufnee gara qooda isaa adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo biyya kana keessatti ka qaban bal'ifnee gara waliin waltumsuu fi bakka barbaadametti immoo bifa wal fakkaataa adda tokkummaati ka tumsaati kana gara fuulduraatti warra kana wajjin gar tokkotti baafannee gara filmaataatti deemna jenneetti amanna jechuudha. Kana caalaa haasaa isinittiin dheeressuu xumuratti garatti deemnuti karaa mataa keenya akka adda bilisummaa Oromoottis akka Oromoottis qooda keenya ni beekna biyya kana keessatti qoodi keenya nagaa fi dimokiraasii biyya kana keessatti buusu qoodi keenya guddaadha jenneetti amannaa jechuudha. Kana keessatti adda bilisummaa Oromoo ka carraa 74 uummatoota naannoo kanaa darbe carraa 91 naannoo kanatti tasgabbii fi nagaa buusuuf uummatoota Itoophiyaa darbe sun ammas akka hin dabranne nuti karaa mataa keenya akka adda bilisummaa Oromootti uummata Oromoo akka Oromootti gahee sirna dimokiraasii fi nagaa biyya kana keessatti argamsiisuuf mirgi uummatoota akka kabajamuuf gahee keenya taphachuuf murteeffannee kakaanedha. Akka adda bilisummaa Oromoottis akka Oromoottis. Isa kana bakkaan gahuuf carraan kun miilan akka hin darbine hundi keenya gahee keenya ni baana jennee ofirratti warra amannudha. Kana ofitti fudhatanii kanneen dhimmi ilaalu hundi dhimma kana sadarkaa guddinaatti waggootii darban kana warra gubatan yaadachuudhaan ka ammaa kun akka nun darbine akka nu waliin hojjetan waamicha keenya goona karaa keenya immoo qophii ta'uu keenya isaaniif mirkaneessina fayyaa ta'aa ulfaadhaa injifannoo uummata Oromoo.